Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata Fuulbana bultii 20 bara 2020 yaayuu aanfannee itti dhiyaadha. Lolli kun yoo hin jabaatin Oromoo Walloo kana yoo karaa kanaan hojii hin qabsiifne mootummaa kana jalatti tole jedhanii jala hin bulan jechuudhaan karoorsaniiti ilmaan kaabineetii fi ijoollee dammaqinsa waan isaa ittisiisaa keessa hin beekne walitti funaananii bakka sanatti bu'anii mi'ooftuu kana akka qotanitti Affariin bakka isheen yeroo bonaa itti baqachiistuudha. Oromoonis bakka yeroo bonaa itti bakka sana dheessituudha. Bakka horsiisaniitti bulan kana yeroo kaabineedhaan qabamee argan immoo isaan lola irratti bananii yeroo lola irra banan kaabinoonni kun maqaa Oromootiin kan lolamaa jiru lafi kun lafa keessanii kottaatiin waliin lolaa jedhaniiti uummata dammaqsanii uummati gadi yerootti jibu ofii jalaa maqanii uummatinii fi uummati walitti darbee haga ammaatti ture waggaa 3 kana keessa kun. Sagaleen ammaan kan isin dhageessifne kun duguuggiinsa sanyii qindaawaa loltoota Koloneel Abiy hidhattoota naannoo Amaaraa fi Affaariin Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo giddugaleessa godhatuun marii miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO kaaba Oromiyaa godina Walloo tokko waliin qabaanne keessaa dubbii seensaa fudhannee isin dhageessifnedha. Guutuun marii miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa sossa'u tokko waliin qabaanne kanaa akkasumas hojii farrummaa loltoonni poolisoonni fi milishoonni mootummaa naftanyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman lixaa Oromiyaa Onoota Konyaa Qeellem Wallaggaa danuu keessatti raawwataa jiran irratti odeessaa Oromticha Konyaa Qeellem Wallaggaa irraa arganne sagantaa kana keessatti ammachiifnee jirra. Turtiin keessan hagaan qoqqaa kuffii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isaan hawwatu xiiqii dhugaa isaati. Anis anaa dhufu jechaatuman saganticha waan Oromoonni lixa Oromiyaa Konyaa Qeellem Wallaggaa tibba kana keessa jiran kan Oromtichi Hoona Yamaaloogii walal raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himeen eegallaa itti dhiyaadha. Egaa ajjeechaan lixa Oromiyaa Konyaa Qeellem Wallaggaa keessatti erga Koloneel Abiy dhufe gannoottan 3 kanaaf walitti fufiinsaan geggeeffamaa jiru torbee darbe keessa bifa hamaa ta'een Onaawaa Galaan keessatti raawwateera. Ammas ammoo Onoota Konyaa Qeellem Wallaggaa garaagaraa keessatti guyyaa 2-3 kana Oromoonni ajjeefamuu hidhamuuf qabeenyi isaanii saamamuutu himamaa. Isin ammoo jiraataa Konyaa Qeellem Wallaggaati. Mee eessatti ajjeechaan kun kan raawwate loltootaa fi poolisoota Koloneel Abiyyiin guyyaa 2-3 kana keessa? Hayyee carraa kaan hubachuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa Godina Qeellem Wallaggaa aanaa Yamaalagii Walaliisa aanaa Hawwaa Galaan keessatti walduraa duubaan humnoota waraana mootummaan bobbaasa kanaan ajjeechaa fi hidhamuun akkuma itti fufetti jira jechuudha. Haaluma kanaan dargaggoo maqaan isaa Diinee Haaruun jedhamu teessoon isaa Godina Qeellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Canqoo kan ta'e osoo daandii adeemee hojii isaa dhuunfaa socho'aa jiru Fuulbana gaafa 15 2020 poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhaman kan Shimallis Abdiisaa bobbaasanii
rasaasa itti waliin ajjeefamee jira jechuudha. Egaa ajjeefamee ajjeesuu bira darban immoo maallaqa gatii rasaasa laattan malee hin awwaaltan jechuudhaan uummata dhorkatanii uummatni qarshii 1,000 gatii rasaasaa kaffalee du'aasaa kana awwaallatee jira jechuudha. Haaluma kanaan godina Qeellem Wallaggaa aanaa Yamaalajjii Walloo ganda guddina mucoo kan jedhamtu keessatti maanguddoo umurii 70 kan ta'an obbo Abarraa Qabbataa kan jedhanii fi abbaa gadaa gandichaa kan ta'an haadha warraa lamaa fi ijoollee 13 kan qaban Fuulbana gaafa 15/2020 ganama keessaa barii sa'a 12 poolisoonni humna addaa Oromiyaa kaampii isaanii kan aanaa Yamaalajjii Walloo ganda Arbaashii jedhamtu keessaa bobba'anii barii sa'aatii 12 hirribarraa nama kana qabuudhaan fuullaasaa harka dudduubatti hidhanii mucaa maqaan isaa Daagim Shibbiruu jedhamu kan umuriin isaa 13 ta'e walitti hidhanii fuudhanii egaa adeemanii booda shanee wajjin hidhata qabdaa ati dhiifama hin qabdu jechuudhaan laga adaanii kan jedhamtu biratti geessanii boqqolloo namaa keessatti nama kana rasaasaan ajjeesanii jechuudha. Haa ta'u malee egaa ajjeesanii ajjeechaan kun salphaa itti taatee gochoota suukanneessaa kan safuu fi aadaa Oromoo cabse seera uumamaalee cabse gochaa fokkisaa fi suukanneessaa irratti raawwatanii jiru. Kunis maal godhanii ija isaanii isaan jedhan keessaa yaasanii arraba irraa muranii garaa baqassanii gargarqootuudhaan harka isaanii qaama saala isaanii irraa muranii garaa isaanii irra kaa'anii adeeman jechuudha. Haaluma kanaan mucaa isaanii wajjin qabame kan ammoo kan maqaan isaa Daagim Shibbiruu jedhamu kana umuriin isaa 13 kan ta'e obboleessa keetu shanee keessa jira isaaf galaa deddeebisa hidhata shanee qabda jechuudhaan mucaa kana fuudhanii deemanii gara waajjira isaanii kaampii kan aanaa Yamaalajjii Walloo ganda Arbaashii Bataskaanaa Kidaa Namratii jedhamtu biratti mucaa kana hidhamtoota kan biroo wajjin walitti hidhanii reebicha hamaa irraan ga'anii dararaa jiru jechuudha. Bifa ajjeechaatiin kana fakkaata. Dhugaadhumatti guddoo waan nama suukanneessuudha. Gochaan raawwate kun maanguddoo Oromoo abbaa gadaa ajjeesuurra darbanii bifa hamaa gara jabeenya daangaa hin qabneen qaama isaanii jiranii gochaa hin yaadamne ilma namaa irratti ilmi namaa raawwanneedha kan isaan irratti raawwatan. Egaa bakka mucaan amma ganna 13 kun Daagim Shibbiruutti hidhamee jiru kunoo eessaa isa waliinoo Oromoota agam tokko taallaata kan hidhamanii jiran kanoo quba qabdu laataa? Bakki mucaan Daagim Shibbiruu kun itti hidhamee jiru birkii aanaa Yamaalajjii Walloo sanaadha. Bakki inni itti hidhamee jiru ganda Arbaashii jedhamtu kaampii chaayinoonni daandii hojjechuudhaaf ijaarratan keessatti iddoo sana mooraa godhatanii achi keessa jiru mucaa kana achitti hidhatanii jiru. Namoonni achi keessatti hidhamanii jiran namoota 16tu jira jechuudha. Mucaan kun dararamaa jira garuu kan aanaa Yamaalajjii Wallootti hidhamanii jiran baatii 5 hanga baatii 18 hidhamanii dararamaa jiran maqaa isaanii tarreedhaan nan qaba yeroo nu beeksisni kennaa jechuudha nan qaba Afrikaa. Tole ayyeegaa gabaabina yeroo irraan kan ka'e baay'ee deemuu hin dandeenyu. Haa ta'uti maqaa namoota amma hidhamanii jiranii kana keessaa muraasa osoo uummata Oromoo dhageessifte. Tole maqaan hidhamtoota Jaarraa Geetaachoo Adabaa kan jedhu baatii 14 waajjira poolisii aanaa Yamaalajjii Walloo magaalaa Rajjootti hidhamanii jiru jechuudha. Fiqiruu Dingataa Dilbuu, Daagim Dingataa Dilbuu obbolaadha baatii 7 jechuudha. Kan itti aanu Mitikkuu Lammeessaa Tasammaa baatii 5, Gamtaa Lammeessaa Tasammaa baatii 5, obboleeyyoo warri kuni Barataa Iddoosaa Tarfaasaa baatii 5, Iddoosaa Kennesaa baatii 5, Kifilee Biraanuu baatii 7. Iddoosaa Biraanuu baatii 7 warri kun lamaan obbolaawwan Akililuu Biraanuu baatii 8 Biqilaa kan jedhamu maqaa baasaa Nabira Hingeenya baatii 8 Hambaa Waaggaarii baatii 7 Hambaa Abrahiim baatii 7 Yaadasaa Waljirraa baatii 8 Bayeessaa kan jedhamu maqaa baasaa Naafillaatamne baatii 8 Barsiisaa Mulaatuu Lammeessaa baatii 6 Tasammaa kan jedhamu baatii 6 Jaafar Taamiruu kan jedhamu Hararii kan dhufe qubataa Konyaa Iluu Abbaaboor Ona Daarimuu kan ta'e fira isaa dubbisuudhaaf gara aanaa Yamaalajjii Walloo dhaqee achitti kun shaneedhaa basaasaadha shaneedhaa basaasumaa jira adeema jechuun eega hidhanii waggaa tokko guutuu gaaffii tokko malee hidhamaa jira nama gargaaru hin qabu jechuudha. Guyyuma kaleessaa kan ammoo bakkuma namni obbo Abarraa jedhamuun kun du'an ganda sana keessaa nama hojii isaatiif adeemu Mustafaa Galataa kan jedhamu guyyaa kaleessaa qabamee waajjira kan ganda Arbaashiitti argamu bakka mucaan Daagim Shibbiruu jedhamu kana hidhamu kanatti achitti hidhamee wajjin dararamaa jira jechuudha. Iddoo kanatti warri kun hidhamaa jiru warroota sana akkaataa maqaan isaanii nu ga'een laachuu hin dandeenya. Kan ammaas aanaa Yamaalajjii Wallootti hidhamanii jiran warra kanadha. Kan hafan maqaan isaanii nu bira hin geenye namoota 16tu jiru kan aanaa Yamaalajjii Walloo jechuudha.
Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kan amma dhageessan kun gochaalee ammeenyaa lixa Oromiyaa Konyaa Qeellem Wallaggaa Honaa Awwaa Galaan Yamaaloogii Walalii fi Onoota Konyaa Qeellem Wallaggaa garaa keessatti loltootaaf poolisoota Koloneel Abiyyiin Oromoota irratti raawwataa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha Konyaa Qeellem Wallaggaa Hona Yamaaloogii Walal irraa argannee sin dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan duguuggaa sanyii qindaa'aa kaaba Oromiyaa godinaa Walloo keessatti Oromoota mudataa jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO godinaa Walloodhaa qoratuuf gamasitti bilbilee marii bal'aa miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO godinaa Walloo keessa soso'u tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Turtiin keessan ammas haga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Lolli jaarraaf Oromoota Walloo irratti banamee ture dhiyeenya kana keessumaa gannoottan lamaan sadan kan akka malee hammaatee jira. Baatii darbeef baatii kana ammoo daran jabaatee keessumaa torbee kana ammoo lafa Oromoo Walloodhaa kanaan dura qircanii Amaaraa fi akkasuma Affaarii fi muranii kennaa turan obbaasuudhaa fi sadarkaadhuma aanaatti muranii Amaaraa fi akkasumas warra Affaariif kennuuf karoora qabu ka jedhu tokkotu jira. Lolli akkuma gaggeeffamaa jirutti ta'ee isa kanan sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaa fi si bilbilee mee ati eenyummaa kennu ibsii achumaan waan Oromoon Walloodhaa keessa jiru uummata Oromoo bal'aa dhageessisi. Hayyee egaa ani keessaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kana keessatti keessaa egaa haalli dhimma daangaa Oromoo Wallootii fi Affariitiin wal qabatee haalli jiru bara hedduudhaaf dhimma daangaa irratti bishaan dhugamu irratti jedhamtee faatii irra daddarbamaatii ka dhufte ni turte. Waggaa sadan kana keessa garuu baay'ee itti jabaate itti hammaate sababni inni itti hammaates dhimma Oromoo Wallootii fi Affarii otoo hin taane isaan uummanni Oromootii fi uummanni Affarii ilmaan kuushii ta'uu isaanii bareechaniitillee ni beeku. Dhimmichi dhimma mootummaa dhimma siyaasaati. Dubbiin kun kan akkaan jabaatee akka deemu kataasise baroota sadan kana keessatti ta'e jedhameeti mootummaan biyya bulchina jedhu mootummaadhuma naannoo Amaaraatiin waan qindeeffamedha. Innis waan amma dura karoora mootummaan TPLF waggaa 27 qindeessaa baate sanitti kanuma gogaa jijjiiranii huccuu biraa itti uffisanii irra dibaan waan dabarsanidha. Waggaa 3 dura gaafa Koloneel Abiyyi aangootti dhufuuf jedhu sana addatti kaabineen aanaatii fi kaabineen godina Walloo kun waliin dubbatanii uummanni Oromootii fi uummanni Affarii akka wal dhabee ta'e jedhanii fi akka uummanni Oromoo Walloo humna dhabuuf jedhanii kaabinee qindeessanii fi daangaa Affarii fi Oromoo gidduutti gad bu'anii fi lafa qonnaa jedhanii fi lafuma uummanni Oromootis uummanni Affariittis waliin itti fayyadamaa yeroo bonaa horii isaa dheessisaa jiraachaa ture. Achitti gad buuteeti kaabineen lafa masnooti jedhaniiti irraa dallaa'anii yeroo sana eegale. Lolichi yeroo eegalu kaabinee lafa sana lafa horsiisee bulaan Oromootii fi Affarii itti waliin bobbaasu sana irratti hin ta'u jedhaniiti yeroo itti mormanitti lolli achitti kaabinootaa fi humna Affarii gidduutti baname. Humni Affarii humna waraana isaaniitiin deeggaramuun yeroo banamu kaabinattiin duruus haguma dubbii jalqabdu malee masloo achirraa galuurraa waa hin barbaanne turanii ol jalaa galanii erga gaafa saniifi Oromoo Walloo naannoo sanii jiraatu maqaa kaabinoonni achitti bu'anii waa sana dalagan ta'e jedhanii isaan maqaa Oromummaatiin dalaganiini kunoo haga har'aatti ilmaan Oromoo meeqa galaafachiise meeqa nyaachise ittuma jiraa jechuudha. Yeruma sana ammallee osuma hin dhaabatin ofiitillee kaabinoonni yeroo harka keessaa buqqaafatan kaabinootuma keessaa ammas mootummaa Affarii kana waliin harka lafa jalaatiin walii galanii namni dhuunfaa callisarra jirullee maallaqa 200,000 ol itti fudhatee bulchaa yeroo sanaa naannoo sanaan ture maloo jedhamu waliin dubbachuudhaan humni Oromoo yeroo itti of dagatee jirutti asiin Oromoo kallattii kanaan sinii laafateera jechaati isaaniin qunnamaa yeroo isaan immoo achi ol dhiibanii yeroo dhufanii Oromoo of dagate kana yeroo rukutan amma humna waraanaa isinitti bobbaasuuf jirra jalaa maqaa jedhanii fa'aa gorsaanii waan mootummaan ta'e jedhee bilchinaan gochaa jiruudhaan malee uummata Oromootii fi uummata Affarii miti kan wal dhahaa as jedhe har'a immoo kan wal lolaa jiruu fi bakka kanatti keessattuu torpee kana keessatti uummanni Oromootii fi uummanni Affarii wal argaayyuu hin jiru.
gaaf darbee lola guyyaan afurii walitti aanee gaggeeffame irratti uummanni Oromoo quba hin qabu keessicha hin beekne hin dammaqne ture ofirraa lolaatii ture ammatti garuu jalaa maqeeti baqateeti kan jiru ammatti kan walitti jiru humna mootummaa Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraatu bakka kanatti walitti xiyyeeffatee humni naannoo Amaaraallee gad bu'ee daangaa kanarratti boolla waan qotate dahannoo waan qotate fakkaateeti achuma qubateeti jira ammallee kun ittisuudhaaf osoo hin taane sodaa isaan qabanii fi mootummaan naannoo Tigraay immoo karaa humna Affaarii kanaan lafa bal'aa kana duubbee godhachuudhaan duubaan waan dalagachaa jiratu jira karaa isaan immoo sana karoora isaanii isaanumaa beekaa sana gad fageenyaan keessa seenuu hin barbaachisu humni naannoo Amaaraa kun ammoo asiin gadi bu'ee isin of duuba deebi'aadhaa kun isin hin laallatu jedhanii uummata of duuba deebisaniiti ofiis dahannoo qotachaa jiranii bakka sanitti ijoollee jajjaba jedhanillee akka isaan faana hiriiran gochaalee tokkotu jira humni gadiitis immoo humni Affaarii isinis hin laallatu irraa deebi'aa jedhanii kan amma bakka kanatti kan walitti xiyyeeffateetii fi kan walitti bu'uudhaaf kan jiru humna addaa naannoo Amaaraatii fi humna TPLF'n karaa kanaan ergiteedha jechuudha. Karaa kanatu jira. Gamkaaniin immoo ammallee karaa Walloo godina saba Oromoo kan jedhamu kana godina Kamisee kana diiguudhaaf yaaliin godhamaa jiru baay'ee fagoodha. Innis godina akka bishaan kuteen boorkannaa ol gara godina Daseetti boorkannaa gadi kan jiru immoo Sanbatee fi Jiillee dabalatee godina Dabra Birhaan jalatti qabee humna Oromoo Walloo kana dadhabsuudhaaf ta'e jedhee waan karoorfameedha. Kana gochuudhaan duratti piroopozaaliilee dura gochuu qaban ijoolleelee sabboontota ijoollee jajjaba uummata kanaaf ni dubbatan uummata kana bakka bu'anii ni dubbatanii fi ni dhageessisan gurra uummataatiin ja'an jedhan ijoolleelee jajjaba miseensota adda bilisummaa Oromoo koree godinaarraa koree aanoolee torban jiranirraa guuranii hidhaatti darbatanii kun immoo baqachiisanii mukatti galchaniiti. Warreen hidhaman koree godina Adam Mahammad kan jedhamu hidhameera Ali Hussein kan jedhamu hidhameera Umar Falaxaa lakkoofsa hin qabanii akkasuma koreelee aanaarraa illee ijoollee ni dubbatanii fi maqaa qaban jedhan hidhaatti darbatanii duubaan ammoo gantoota qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'an jalaa haga gubbaatti akkuma waliin beeknu gantuun kaleessas ni jira hatas ni jira warra sana ijaaraniiti akka ummati afaan qabatu gochuudhaan piroopoozaalii akkasiirra jira naannoon Amaaraa. Mee jalqaba bakka dubbiin kun kan alanaa jechuun kan ganna sadanii asii kun itti kaate godina Walloo haala kam keessa bakki isaanii lafa duraanii sabni Oromoo fi Affaarii horii isaa itti bobbaafatee dheechifatuuf bishaan irraa obaafataa ture kan isaan lafa masinoo godhan sun. Walloo aanaa baatee bakka mi'ooftuu jedhamtee beekamtuudha. Bakka sanarratti kaabinoonni ta'e jettee achitti wal qindeessaniiti masnoodhaaf jedhaniiti ijoolleeleenuma kaabineetii fi kun immoo ijoolleen keessa isaa iccitii isaa hin arganne Abduu Indiris Bulchaa jedhamutu ta'e jedheetii bakka sana saaqee jechuudha. Bakka sana gaafa inni saaqu ta'e jedheetii uummanni kun wallolni isaa baay'ee guddaa hin turre. Lolli kun yoo hin jabaatin Oromoo Walloo kana yoo karaa kanaan hojii hin qabsiifne mootummaa kana jalatti tole jedhanii jala hin bulan jechuudhaan karoorsaniiti ilmaan kaabineetii fi ijoollee dammaqinsa waan isaa iccitii isaa keessa hin beekne walitti funaananii bakka sanatti bu'anii mi'ooftuu kana akka qotanitti Affaariin bakka isheen yeroo bonaa itti baqachiistuudha. Oromoonis bakka yeroo bonaa itti bakka sana dheechisuudha. Bakka horsiisanii itti bulan kana yeroo kaabineedhaan qabamee argan immoo isaan lola irratti bananii yeroo lola irra banan kaabinoonni kun maqaa Oromootiin kan lolamaa jiru lafni kun lafa keessanii kottaatiin waliin lolaa jedhaniiti uummata dammaqsanii uummati gadi yerootti jibu ofii jalaa maqanii uummatinii fi uummati walitti darbee haga ammaatti ture waggaa sadan kana keessa kun adda durummaadhaan kan karra sana saaqee dirree lolaa kana kabane har'as immoo nama isaan gargaaru nama uummata Oromoo kana gargaaru fakkaateeti gadi bu'eeti rasaasa sadii hireefaa ol jalaa maqaa kan jiru har'allee aangoo irra kan jiru bulchaa aanaa gaafatanii har'a immoo kantiibaa magaalaatti ta'ee jira Abduu Indiris jedhamaa jechuudha. Kana uummanni keenya yoo hedduudhaaf illee gungumaatti ture dubbatachaatti ture yoo dubbannan doonaa yoo dubbannan dhoonaa jedheeti of keessatti mammaakeefaa akkasumatti taa'eetu ukkaamsachaatti ta'aa ture jechuudha. Callisni gaafa sana ture har'as callisumarra jira jechuudha. Seedagam kan jedhamu innis immoo humna warra Affaarii kanaa wajjin waliigaleeti maallaqa maloo nama jedhamurraa bulchaa naannoo Affaariirraa 200 yeroo tokkotti kan fudhate ragaa wajjin qabatamatti kan beeknudha. Isa oduu jetteen odeessan marsaatti aanu 300 yeroo fudhate qaba 150 fudhate yeroo itti jedhan ni jira. Garuu qabatamatti ragaan gaafa san jiru ragaa sooshaal miidiyaa irratti illee ijoollee feesbuukaan illee kan gadhiisaa turte akka itti irbuu waliif seenan akka aadaa Affaariitti gilee fi
qawwee ibsaniiti sanirraan tarkaanfatee kan irbuu isaan hin galleef jedhee ta'e jedhameeti gaafa sana godhame gaafa uummanni keenya itti of dagate isaaniif odeeffannoo kenna. Kana keessatti immoo kan isaaniif deeggarsa kan ta'uu fi callisa kanaa fi kan tiibicha kanaaf kan odeeffannoo haala hawaasii itti jiruu fi kan gurra hawaasaa irraa duuchu basaastotaa fi dallaalota warra rasaasaan daldalutu jira jechuudha. As keessatti gaafsanii rasaasni gaafa osoo lolli kun hin jalqabin naannoo kanatti 45-50 gurguramaa ture jechuudha. Amma erga lolli kun hammaachaa dhufe amma qarshii 100-110 qaqqabee uummatatti qaaleessanii fi uummatarraa daldalachuuf jecha lolli kun akka hin dhaabbanne waa gaggeessaati as bahanii santi jira. Ayyee horii buligaa. Amma warri kun lafa kana saamuuf Oromoo Walloos dadhabsiisuuf yoo danda'an silaa akkuma amma karoorfatanii jiran kana balleessanii lafa kana uummata kana kutanii Amaara jalaaf Affaar jala galchuudhaaf kan isaan isa duriirra ammeessanii eegalanii dubbii keerraa akka nu badhus waggaa 2 kanas Oromoota Walloo bilbilee akkan odeeffataa turetti akkuma koloneel Abiyyi aangootti dhufeeni Oromoota Walloo sabboontota jajjaboo ta'an warra baratan akkasumas bulchitoota godinaa aga aanaatti. Aangoorraa buusaniitu lola yeroo tokko warri Amaaraaf Affaarii Oromoo Walloo irratti banan san keessatti hirmaatanii sababa jedhuun aangoorraa fuudhanii mana hidhaatti toora nama 45 fakkaata yoon hin dogoggorre mana hidhaatti darbatanii turanii. Yeroo sana eegalteensi waan kun attam ta'an bulchitooti godinaa fi aanaadhaa yeroo sana mana hidhaatti darbatamanii turan sullaata. Waan san tolchuun isaanii immoo isaan amma gochaa jiran kanaaf haala mijeeffatuuf ta'inna. Ka gaafa saniis ijoollee gara nama 52 gaafa sana kan hidhaman akka godinaatti koreelee ijoollee godina irraa turanidha. Isaan sun immoo dhimma lola isa Affarii kan naannoo kanaa hin turre kanaan bulchitoota isaan aanaa kanaaf itti milkaa'e malee sun karaa dawweetiin fi karaa harcummaa furteetiin ture jechuun lola Amaaraa fi Oromoo gidduutti bananiini namoonni hedduun suni marsaa adda addaati yeroo tokko namni kun amma hiikamee asuma jedhaniiti namoonni hagi tokko hiikamanii ammallee namoonni achi keessatti hafan inuma jiru garuu namoota hedduu irraa hiikanii jiru. Tuni ta'ee jedhameeti kan yeroo sana kan qindeeffame bulchaa godinaa kan ture Ahmad Hassan ofii isaatiitu isaan wajjin nama jiru fakkaateeti booda uummata sana ofuma koreedhuma godinaa keessaa namoota isa dura dhaabbataniiti Oromummaan irraa calaqqisu ta'ee jedheeti goolii sanatti galchee manguddummaadhaan yaalii isaan gochus turaniini fuudhaniiti koreedhuma godinaa keessaa hunda qulqulleessanii ijoollee Oromummaa isheetiif quuqamtu ijoollee uummataaf quuqamtu ijoollee uummataa ka jedhamu fuudhanii hidhaatti akka darbatamaniif gaafa sana kakaasanii sana immoo ka qindeesse ta'ee jedheeti daayirektarummaan isaatu bulchaa godinaa yeroo sanii kan ammas bulchaa jiru Ahmad Hassanii fi Ammii Muheetii jechuudha. Ayyee ulfaa dhugaa jalqaba irratti akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo boodhaa godina Walloo keessa sossa'uu taate nu kaafteetta sochiin waraana bilisummaa Oromoo boodhaa yeroo ammaa godina Walloodhaa attam jira uummanni Oromoo hagam quba isin qaba hagam deeggarsa isinii gochaa jira kan jedhu irratti yaada kennuu qooddaa dabalataan ammoo akkuma Oromoota kutaalee Oromiyaa garaagaraadha Oromoonni Walloo yeroo garaagaraatti ulmaa'onni sheekonni gootonni Oromoo Walloodhaa aguma waggaa 1-2 baatilee muraasaa asittallee yeroo isaan maqaa jaarsummaatiin sobamanii ajjeefamaa turantu jira. Dhimma jaarsummaa kanaan immoo wal qabatee kunoo torbeenuma kana keessa godina Harargee Bahaa magaalaa Awadaay keessatti dargaggeessi Oromoo jabaan ija qeerroolee Oromoo naannoo sanii ka ta'e maqaa jaarsummaa mana deebisanii dhaqanii manatti ajjeesanii. Dogoggorri akkasii kun gama Oromoo Wallootti isa ta'u akka guutuu Oromiyaatti deebi'ee akka hin dhufneef silaa Oromoon maal godhuu qabaa irrattis immoo yaada kennuu qoodda. Egaa akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo godina kana keessatti socho'uutti ani uummanni Oromoo baay'ee harkaa nu qaba. Uummanni Oromoo baay'ee isa waliin jirra nu waliin jira ganamaa galgala nu waliin jira. Egaa mi'aa bilisummaa boor dhufu dhandhamuudhaaf hadhaa qabsoo dhandhamaatti jirra nu waliin illee dhandhamaatti jira. Haga ammaatti immoo keessattuu erga koloneel Abiyyi aangoo kanatti dhufe kana waan baay'ee hojjetanii nu kuffisuudhaaf yaalanillee waan baay'eedhaan immoo nuti daran moonee akka jirrutti beeknaa jechuudha. Keessattuu godina kana keessatti akka waan humna hin qabneetti fi akka waan hin jirreetti yeroo itti akka haanii dubbatantu jira. Nuti immoo waan guddaa hojjennee jirra. Waan guddaa injifannee jirraatti beekna. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo obsaa fi murannoodhaan akka itti adeemu qaba. Adeemsa sana qaba. Sana keessatti ammas araada nama ajjeesuu hin qabnu.
isaan kan beekani waraan bilisummaa Oromoo isaan ajjeesuudhuma dhaba keenyaanii haga ammaatti gaarii jirraatti beekanii nuti immoo keessaan ajjeefnee jirraatti beekna. Baay'ees immoo hojii hojjetamuu qabu hojjechaati jirra. Ummatinis nu cinaa jira. Haga baay'ee uummatatu nu gargaaraa jira. Uummata waliin jirra. Egaa dhimma jaarsummaatiin ammoo ka darbeyyuu uummanni Oromoo dhugaatti fakkaatee ajjeefamaati qabee manguddummaadhaan sobamee haga gaafa bara ammaa kanaattuu kunooti atummaanuu akkuma kaattu kana nutis saniif sobamuu akka hin qabnee fi waraan bilisummaa Oromoo caasaa qaba jaarmiyaa of danda'edha. Manguddummaadhaan akka nam tokko tokkotti shiftaatu gara malee waraan bilisummaa Oromoo hin gallellee ammas galuufuu hin taanu haga ka barbaannu galma hin geenyetti jaarsummaa waan jedhamu keessattuu Oromoo naannoo kanaa biratti seenaan Hasan Aammeetu nuuf gayaadha jechuudha. Manguddummaa jechuudhaaf seenaan Hasan Aammee inni akkam ta'e seekaan sobameeti galee erga galee waan inni ta'eeti gabaa gubbaatti taateen isarratti ta'ee akka itti wareegame itti fannifame dhugaa waan ta'eef lammaffaa hin sobamnu saniin hin nyaatamnutti. Hayyee dhugaadhumatti gaa fayyaa ta'e yaada keef dhaamsa keef miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO godina Walloodhaa dhumarratti tarii wanti hafe yookaan immoo dhaamsatu uummata Oromootti dhaammattu yoo jiraate gabaabsi dhaammadhu warraaf asuma irratti marii keenya xumurree fuuldura mootitti deebiinsi odeeffadha. Egaa ani dhaamsi uummata Oromoo bal'aadhaaf qabu bilisummaan dhihaattee yeroo aduun bayaa jirtu kanatti dogongorree yookaan lubbuun nu marartee duuba akka hin jenne Oromoota biyya keessa jiranis biyya alaa jiraniifis dhaamsi ani qabu lubbuun isin marartee akka hin jenne jechuun barbaada. Lubbuun marartee warra ganaa jiru argaa jirra waan ta'eef kuni qabsoon eessa akka jiruu fi uummata Oromootiif eenyutu bilisa baasa uummanni Oromoo karaa kamiin bilisa bahaa ifa osoo hin beeknu akka quba nyaachaa hin jiraanne seenaa warra darbirraa haa barannu. Seenaa qabsoo bilisummaa saboota hedduu bal'isnee haa yaadannu yeroo taakkuu tokkotti nu hafte sanatti bilisummaan taakkuu tokkotti nu hafte sanatti jenneeti lubbuun nu marartee of duuba hin jennu lubbuu gootaa rabbiitu egaa uummanni keenya goota ta'uun ammadha gantoota faana akka hin jennee jechuun barbaadadhaan siyaasa muraasuma kana. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma amma afaan miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO Konyaa Walloo keessa sossa'uurraa dhageessan haalli yeroo ammaatti godina Walloo keessatti loltoota mootummaa Koloneel Abiyyi Milishoota Naannoo Affaariin Oromoota Walloodhaa mudataa jiru kanuma amma dhageessan kana fakkaata. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa irraatiin haala Oromoonni lixa Oromiyaa godina Qeellem Wallaggaa hona Awwaa Galaan hona Yamaalogii Walalii fi Onoota Konyaa Qeellem Wallaggaadhaa garaa keessa jiran keessumatti ajjeechaa suukanneessaa torbee kana raawwataa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha Konyaa Qeellem Wallaggaa hona Yamaalogii Walalirraa argannees hin dhageessifnetti dabalataan marii bal'aa haala Oromoonni kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa jiranis miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO godina Walloo tokko waliin kan qabaanne sin dhageessisa armaan baaneerra. Odeessa kallattiin Oromootaaf bilbilee odeeffannee sin dhageessifne kanatti ammoo dabalataan erga muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi akka maallaqa uummata saaman qaamota mootummaa isaa tumsanii fi labsee asii uummanni Oromoo lixa Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa addatti ammoo ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aaf lixaadhaa akka malee saamamaa jira. Magaalota ba'aa Oromiyaa keessatti saamichi loltoota Koloneel Abiyyiin geggeeffame keessaa akka fakkeenyaatti lixa Harargeetti magaalaa Baddeessaa, Galamsoo, Ciroo, ba'aa Harargee, magaalaa Hawwadaayii fi magaalaa Baabbilee keessatti saamichi amaan abbootii qabeenyaa Oromoo irratti geggeeffameera. Abbootii qabeenyaa Oromoodhaa saamaman keessaas ba'aa Harargee magaalaa Baabbilee keessatti kasaamame abbaan qabeenyaa Oromoo tokko naasuuf rifaatuu sanaan lubbuusaa finyoon rarraasee dabarsuun uummata Oromoo naannoo saniitti akka malee naasuu kan naqee fi abbaan qabeenyaa Oromoo kunis ofiin of ajjeesuunsaa sirrii akka hin taane yoo xiqqaate diina maatii isaa akkasumas hawaasa Oromoo bal'aa ajjeesaa jiru kanarraa ajjeesee yoo du'e seenaa galmeeffatee yoo xiqqaate diina hawaasa Oromoo ajjeesaa jiru kanarraa tokko ajjeesee du'uu malee ka jedhu yaada qaamota hawaasaa garaagaraan miidiyaalee hawaasummaa irratti walii qoodamaa jirudha. Nus maatii abbaa qabeenyaa Oromoo ba'aa Oromiyaa magaalaa Baabbilee keessatti ajjeefame kana quunnamne odeeffatuuf yaalii taasifnus sababa rakkoo neetwoorkii bilbilaan mudateef itti hin milkoofne
yoo milkoomne sagantaalee keenya asaanaan keessatti odeeffanne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni lixa Oromiyaa Konyaa Qeellem Wallaggaa keessa jiranii fi haala Oromoonni kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu bilbilaan Oromoota lamarraa arganne isiniif dhiyeessaa. Armaan baaneerra isin dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ammaatti nu faana qabaattanii fi horaa bulaa isiniin jechaa aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.